Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa YouTube jirra jirtuu nagaa keessanii alhamdulillah nagaa fayyaa kooti. Sinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa sin haa taasisu. Egaa afata sin argitan kana mee jalqaba irratti viidiyoo kana laayikii godhaa. Laayikii godhaan isinin jedhaa. Barakallahu fiikum. Namoonni laayikii gootan galatoomaa. Afata kana firaashii afuriif tiraasiisaa 12 sufraa 2 kunoo sufraa nyaataaf kan siinii jechuudha. Minxaafii kanallee waliin barbaaddanuu argachuu dandeessu. Na dubbisaan isiniin jedha lakkoofsa irratti argitan waasaappiidhaan heloo jechuu dandeessu. Godina Jimmaa bakka kamiyyuu isiniif qaqqabsiisna inshaallah. Meeshaalee barbaaddan Saalihaa YouTube bira argachuu dandeessu. Meeshaa mana keessaa guutuu jechuudha. Arabiyaa majlisii meeshaalee biroo waan barbaaddan asbeezaa maatii keessanii ta'ullee jechuudha. Ganna kana maatii keessanii fi minaan garagaraa namoonni bituu barbaaddan ajajachuu dandeessu inshaallah. Ani viidiyoo maxxansu waan an dhiiseef hojii waan an dhiise isinitti hin fakkaatin hojii ittuma fufeetaniin jira ittuma jirra jechuudha. Inshallah. Kanaafi isinis immoo ajajadhaa tijaajiin keessanii. Mama. Anna mashallah carqichi kana fakkaata. Viidiyoo irra qaban baay'ee tokko bareeda mashallah. Minxaafichillee wal fakkaata. Maachii godhee jira jechuudha. Kanaaf namoonni barbaadanii ajajadhaa. Akkasuma immoo namoonni TikTok fayyadamtanu jechuudha. Linkii TikTokii kooti viidiyoo kana jalaan isinii kaa'a. Kottaatii follow godhaa, laayikii taabii moo maal jedhan laayikii godhaa. Istedi mama. Na jajjabeessaa. Istedi mee dhengaddayyuu viidiyoo naniifati walitti hojjenne koopiraayitii ta'e. Laayivichi jechuudha koopiraayitii godhe waan isaan wallaalee wanta addaa waan irratti gadhiisee hin jiru. Laayivii daqiiqaa 30 wayii moo maal baneen ture suni yuutuubiin viidiyoochi ta'uu kaasinaan jedhe garuu kaasnanii sagalee isii waan galeef ta'e Allahu a'lam waanuma isaan wallaale. Laayikii godhaatii nu jabeessaa. TikTokii keenyas illee follow nu godhaa. Namoonni immoo meeshaalee garagaraa ajajattanii akkasuma yaadaan illee laayikiin illee nama jajjabeessitanuu rabbi isin jabeessu. Isinillee waa yaaddanii oliin rabbiin isin milkeessee isin hagammachiisuun isiniin jedhaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Laayikii godhaa. Yoo fiilleen barbaanne hiriyoota keessaniif sheerii godhaa jechuudha. Afata kana anna carqee Arabiyaa majlisiin illee gaggalee jira. Namoonni duraan na gaggaafataa turtanii kottaatii keessaan na dubbisaa inshaallah. Carqee Arabiyaa majlisii jechuudha. Akkasuma namoonni Arabiyaa majlisii barbaaddan illee ajajadhaa.